Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Waliif TVdha. Waliif TV irraa immoo qophii galatoomaa keenya irra geenyettidha kan nuti jirru. Torbaniin akkasiin iyyuu beektan gaa qophiin galatoomaa keenya waama galataa irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Har'as gaa wal galateeffachuun miira akkamii akka namatti uumu akkasumallee namoonni carraa kan itti fayyadamanii akka isaan wal galateeffataniif carraa kan laannuufidha kan ta'u. Egaa nu waliin turaan ammallee affeerraa koo kabajaaf jaalalaati amma xumuraatti kan si waliin turtu Alliyaa Taaddaseeti. Gama ogummaa kaameraatiin Barnaabaas Hambisaan nafaana jira. Isinillee gaa Waliif TV filannoo godhachuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Hayyamamaa ta'uuf galatoomii walaa barrume. Maqaan koo Gaaddisaa Barraan jedhama. Maqaan koo Jiyaannaa Siriin jedhama. Maqaan koo Bashiraa Bantiin jedhama. Maqaan koo Abdiisaa Imiruun jedhama. Ulfaataa Magarsaan jedhama. Ayyeen galatoomii mee aadaa wal galateeffannaa maal fakkaata si biratti? Aadaan wal galateeffannaa uummata keenya biratti baay'ee fudhatama kan qabudha. Namnis ilaalee kan itti bohaarudha. Fakkeenyaaf mooraalii walii kan ta'udha. An akkan beekutti abbaan ilma isaa hin galateeffata. Haati immoo intala ishee yookaan intalli immoo haadha ishee kan galateeffachaa guddanidha. Aadaa wal galateeffannaa kun si biratti mee akkamidha? Xurudha aadaan keenya ilmis intallis abbaanis ilmis wal galateeffachaa mooraalii walii ta'ama kan as geenyedha. Asi bira jira jechuudha aadaan kun. Jira. Ayyeen mee nama tokko gaafa galateeffattu miira akkamii namatti uumattee yaaddame? Yookiin gaafa galateeffamtu miira akkamiidha kan inni qabume? Abasoo gaafa waa hojjedhe namni abbaas haa ta'u haati koos maatii koo keessaa namni tokko galatoominaan jedhu baay'een gammada gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Wal galateeffachuun miira gaarii qabachuu. Bataam baay'ee. Ayyeen galatoomi mee ati takkaa jireenya kee keessatti nama galateeffachuu qabdu garuu immoo takkaa galateeffattee hin beekne qabda? Inni guddaan amma ammaatti kaa namni waasii godhee kennaa yookaan waasii godheetu hin ta'in adeemsuma tirannaatti dhuftee iddoo kana geesse keessatti namni galateeffamuu qabu abbaa kee faadha kennu. Isa jalqabaa abbaa koo faadha koo baay'ee galateeffachuun barbaadaan jira. Jechuun amma sagantaadhaan utuu hin ta'in jira miti wanti ati abbaa kee faadha kee wanti isaan sirraa eegan wanta ati gochuu qabdu kan goote isaan see galateeffachuu isaa galateeffannis keessi isaanis itti gammaduu danda'a baay'ee. Akka kana jechaan utuu hin ta'in keessi isaanis itti gammaduu danda'a. Keessi isaanis itti gammaduu jechuun immoo atis keessi kee waan beekuuf akka gammachuutti an fudhadha. Gaariidha mee carraa kanatti fayyadamiiti nama galateeffachuu barbaadde galateeffadhu. Namni galateeffachuu barbaadu maatii koodha. Maatii koo keessa baay'ee obboleessi koo barsiisaadha. Taamiroo jedhama. Waan hundumaa cover godhee kan jiraatu isaadha. Taamiroo Barraa jedhama. Baay'een isa galateeffachuu barbaada. Jechuun adeemsa dubbii jiruuf jireenyaa keessatti kan inni waliin dabarsinu kan inni waliin haasofnu dhimma jiruuf jireenyaa kan somsaajii waan ta'eef akka maatiitti isa baay'ee galateeffachuu barbaada. Obboleessa kee galateeffattaa jechuudha? Jalqabaa isaadha obboleettii koo tokko Maartaa Barraa jedhamti baay'een jaalladha. Ishees galateeffachuu barbaada. Ayyeen atillee ayyaamamaa ta'uuf baay'ee si galateeffannaa galatoom. Galatoom. Mee aadaa wal galateeffannaa si biratti maal fakkaatame? Aadaa wal galateeffannaa nu biratti beekamaadha. Namoota si gargaaran namoota yaadaanis haa ta'u deeggarsa garaagaraatiin si bira dhaabbatan galatoomii teenkii jechuun aadaa keenya jechuudha aadaa Oromoodha. Kanaafuu si bira jira ka? Ayyeen galatoomii mee nama tokko gaafa nama galateeffatu yookiin namni si galateeffatu wal galateeffannaan sun miira akkamii qaba? Miira akkamii namatti uumu? Miira jaalalaa miiruma kabajaa namatti agarsiisa jechuudha. Jaalalaa kabajadha. Teenkii nama siin jedhee nama si gargaare gaafa galateeffattu ulfaadhu na gargaarteetta gaafa jettuun nama sanaafis gammachuudha. Siifis nama sana argitee gaafatti galata isaa galchitu siifis gammachuudha jechuudha. Kanaafuu wal galateeffachuun miira gammachuu namatti uumaa jechuudha. No. Ayiin galatoomi mee nama galateeffachuu qabdu takkaa galatoomi jetteen hin beekne qabda? Nama galateeffachuu qabu tokko haadha manaa koo baay'ee jaalladhu baay'ee na gargaaraa kan turte nafaana rakkachaa jirti ammaan illee rakkoo garaagaraa keessa yeroo turetti abbaa koo fi haadha koo na gargaaranii sadarkaa na barsiisaniinis galatoomaa jechuun barbaada. Takkaamii timtee beektaa galatoomaa jettee ni beektaa? Qaamaan? Galatoomi carraa kanatti fayyadamiiti namoota galateeffachuu barbaadde galateeffadhame. Bakka namootuma yaadaanis haa ta'u gochaan na bukkee dhaabbatan
hiriyoottan koo hunda isaaniitiin jiraadhaa namoonni bukkee dhaabbatan jechuun barbaada. Ayyeen atillee ayyaamamaa ta'uu keef galatoomi. Galatoomeetis sadarkaa carraa kana naalaachuu keetiif galatoome ulfaadhu. Mee aadaa wal galateeffannaa maal fakkaata si biratti? Aadaa wal galateeffannaa akkuma beekamu Oromoo wal galateeffachuu jaallata yeroo umurii isaa keessatti waliin jiraatu nu birattis baay'ee kabajamaadha yoo waliin jiraatu lafa buna dhuguttillee jalqaba wal galateeffata yeroo karaatti walitti dhufu wal galateeffata oolmaa gaarii yeroo waliif oolu waan galata qabu gaafa waliif oolee jedhu thank you waliin jechuun waan jiru kanaaf galateeffannaan aadaa keenyadha nu biratti beekamaadha. Kanaafuu si birattis jira kaa sirriitti? Anis aadaa galateeffannaa kana keessa waan jiruuf sirriitti jira na biras. Galatoomi mee namni tokko gaafa nama galateeffatu yookiin atumti gaafa namni si galateeffatu miirri inni qabu miira akkamiidha mee? Akka waan humnaa ol nama tajaajileetti jechuudha. Humnaa ol waan gargaarsa humnaa olii namaa godheetti gochaadhaan illee yoo namaa gochuu baate galatoome namaan jechuun akka waan gaariitti fudhadhaan akka waan gochaadhaan naa godheetti jechuudha. Kanaafuu miira gaarummaa qabaa? Miira gaarummaa miira jaalalaa qabaa jechuudha galatoomi jechuudha. Ayin galatoomi sattaanuni mee nama galateeffachuu qabdu garuu takka galateeffattee hin beekne qabda? Inni keessuma jalqaba uummata Oromoo galateeffadheen hin beeku iddoo jirutti baay'ee galateeffachuun barbaada. Taansee maazarii koo haadha kiyya bakka isheen jirtutti baay'ee naa galatoomii naa jiraadhuutti jechuun hin barbaada jechuudha. Akka itti himtee beektaa mee galatoomii haadha koo jettee ni beektaa? Bira ga'ee qaamaan itti beeka har'ammoo miidiyaadhaan itti himuu barbaada. Carraa kan itti fayyadamiiti haadha keessa dabalatee namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate galateeffadhu. Namoonni biroonis akkasuma hojii irratti kan tajaajilan jiru keessuma dookterotaa fi neersota aanaa si buusire baay'ee galateeffachuun barbaada daran hojii kana irra caalu itti caaltanii akka hojjettan amanamummaan keessan amma dhumaatti akka itti fufu hojii kana caalaa nama boonsu hojii kana caalaa namatti tolu hojjedhaanii hojiin keessan namatti tola thank you galatoomaanii jechuun barbaada. Maaliif mee kan isaan galateeffatu? Namoonni dandeettii hin qabne hamma dandeettii isaanii ol si tajaajiluu barbaadu. Inni bakka isaan ilaallannetti illee dhufee sii dhimmaa sii yaada abbaan dhimmaa gaafa deemu baay'ee namoota tajaajilu neersota hanga dookterotaatti namoonni achi keessa jiran tajaajilli isaan namaa kennan haadholiif kennan daa'immaniif kennan baay'ee deddeebi'anii waan si gaafataniif garaana nyaatu baay'ee thank you ittiin jechuun barbaada. Atillee ayyaamamaa naatoo kee guddaa si galateeffadhaa galatooma. Isinillee galatoomaa waliif TV isin faana jirra galatoomaa. Thank you. Qophiin keenya qophii galatoomaadha. Mee aadaa wal galateeffannaa maal fakkaata si biratti? Aadaa wal galateeffannaa akkuma saba keenyaattis uummanni Oromoo kamiyyuu sabni Oromoo kamiyyuu sa'aatii waa tokko ergi hojii sa'aatii hojiittis haa ta'u bakka fedhettis haa ta'u waa tokko yoo ati gargaartanii galatoomisiin jedha. Aadaan galatoomaa hawaasa keenya biratti baay'ee beekamaadha jedhee nama naan. Si biras jira kaa? Ana biras hin jira. Ayin galatoomi. Mee namni tokko gaafa nama galateeffatu yookiin namaan galateeffamu miira akkamii namatti uumame? Miira gammachuu guddaa namatti uumame maaliifi namni suni otoo hin beekinis haa ta'u beekes haa ta'u nama tokko gargaarteettas haa ta'u yeroo namni suni galatoomi jedhee miira gammachuu isaa si ibsu baay'ee wanna gammachuu guddaa sitti dhagahama miira gammachuu guddaa jechuudha. Kanaafuu wal galateeffannaa keessa miira gammachuutu jira jechuudha. Sirriitti jira. Galatoomi mee ati takka nama galateeffachuu qabdu garuu galateeffattee kan hin beekne qabda? Jechuun ani yeroo baay'ee garuu akka kootti baasee illee abaluu galatoomi jedhee nama sanatti hin himu garuu chaansii kanaan jechuun an barbaada. Kanaafiyyuu carraa kan itti fayyadamiiti galateeffadhuun. Jalqaba irratti namoota ni galatoomi jechuu ni barbaadu tokkoffaa irratti abbaa koo haadha koo jalqabaa kaasanii sadarkaa elementii irraa kaasanii haga har'aatti kan na barsiisanii fi obboleessa koo maatiiwwan koo hundumaa fi obboleessa koo istiilaa haga har'aa kanan bira jiru isa faana jiraadhee mana tokko gallee baay'ee na gargaaree sa'aatii ani hojii dhabaa turetti baay'ee na bukkee dhaabbataa nama ture Misgaanuu Imruu jedhama koomershaal baankii hojjetaa. Galatoomi jettaa? Galatoomi jechuun hin barbaada chaansii kana fayyadamee jechuudha. Baay'een galatoomi atillee ayyaamamaa nu ta'uu keef si galateeffanna. Ishii galatoomaa. Mee aadaa wal galateeffannaa maal fakkaata si biratti? Wal galateeffannaan egaa aadaa uummata keenya gidduutti baay'ee illee baratamaa miti. Inni guddaan immoo wal galateeffachuu keessatti bu'aa hedduutu jira. Namni yoo wal galateeffatee yaada qabu maddisiisa. Galateeffannaa keessatti immoo namni hojii hojjetu irratti illee gaafa galateeffamu caalmatti caalee akka hojjetu yaada qabu hundallee baasee akka dubbatu godha jechuudha yeroo wal galateeffachu. Kanaaf wal galateeffachuun baay'ee bu'aa qaba. Importantidha jedhee yaada.
Sibira jira. Ani akkuma waliigalaatti dursa isinumarraa yoon jalqabe waliifan TV baay'een isin galateeffadha. Carraa kana akkas nu uumuu keessaniif baatanii uummanni akka galateeffannaa baru gochuu keessaniif duraan dursee isinin galateeffachuu barbaada. Ayyeen galatoomi mi'aati miirri wal galateeffachuu kun yoo gaafa nama galateeffatu yookiin namni si galateeffatu miira akkamii qabame wal galateeffachuu? Galateeffachuun humna qaba. Gaafa wal galateeffachuu gammachuu guddaa sitti dhaga'ama. Galateeffannaa keessatti keessi kee gaafa nama galateeffatu namni hojii hojjete sana irratti itti gammada jechuudha. Boruufillee abdii horatee lakkaa namni akkas na galateeffataa waan jedhu caalmatti hojiitti akka jajjabaatu si godha jechuudha. Kanaafuu miiruma gaarii qaba jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha galateeffannaan dirqama. Ayyeen mi'aati nama galateeffachuu qabdu garuu takka galatoomi jetteen hin beekne qabda. Ani galateeffannaa nama ittiin hin jenne maatii dhumarraa yoon ka'e harmeedhuma keenya irraa yookaan gatii hedduu nutti baasanii nu guddisanii daa'imummaadhaa hamma dardargummaatti hamma of dandeenyutti nu faana ta'anii guyyaa tokko illee galatoomi jennee hin beeknu. Asumaan dhaamsa koo bakka jiranitti harmee kootiin galatoomaa jechuun barbaada. Namoota biraas carraa kanatti fayyadamii nama galateeffatu yoo qabaatte galateeffatu. Namni galateeffachuu barbaadu akka dhuunfatti illee namni galateeffachuu barbaadu yoo jiraachuu baate walumaa galatti uummata keenya akka carraa kanatti galateeffannaa kan akka barru uummata Oromoo hundaan galatoomaan jedha. Kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya qophiin galatoomaa keenyaa kana gammaatti daawwattanidha kan inni ture. Egaa wal galateeffachuun akkuma isin iyyuu beektan egaa miira gaariidha kan namatti uumu. Hirmaattonni keenya illee kan isaan jedhan egaa yeroo wal galateeffannu yookiin immoo namni nu galateeffatu miira gaarii qaba. Dhugumatti iyyuu miira jaalalaallee qaba kan jedhan hedduu isaaniidha. Maal egaa dhugumatti isinis bakka jirtanitti walii keessan akkasiin galateeffatan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Qophii kana isin biraan ga'uun kan isin faana turte Alliyaa Taaddaseeti. Gama gummaa kaameraatiin Barnaabaas Hambisaan faana ture. Waan waliin turtaniif isinillee galatoomaa isiniin jedha turtii gaarii.